يا ربي يا الله، يا ربي جرينا دنيا كان الرا يوكان إنها دبرسي، يوكان دبرسي. والله قبلين قبلي والله هندن ديني قبلي كان جتشود أما جتشود والله يرو ساكل أني كل سيبه جتشود يرو أسري إلى لا ربي جداتي إلى لا جتشود وان دركن لا دقيقة كويسة كان أقول يا جمانو ما نسياني قالوا إفاقنا نسياني مو أنا بينجر والله أصون في النبي والله تراكي أفهمه كان مون داتي قالوا قافيري كان أقول والله أصون بقى الدنيا رد ويجرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوبجمتوتا في هردفتوتا كي يجرى جرتو بغا جراتني بكما جرتني التنجيني رامن ربي سنبرا حاجراتو الشمار كفون وروني أمنتي براس هردفتني وندمتي كيسنو بغا جراتني نتسنين جرا دوغاني سنين جرا فيديو مجيوتنا بايي تكا نمتي لغا هما فيديو بايي تكا قلبي نما جبسودا يعني هندمتو كنما كيسة ترى maal godhanii miti gaafa kana keessaa baane haasofna gaafa tokko keessaa baana jennee abdii guddoo qabna inshaallah viidiyoo kana argee jannaani waan keessa darbe mudannoo yeroo jalqaba dhufee na yaadachiise akkuma mucayyoo tanaa viidiyoo kana argeene mudannoo keessa tara yaadadhe yeroo jalqaba biyyarraa dhufuu nama shaniin dhufee maatii nama shan qaba jette qaalittiin jechuudha. Gaafa dhufee as ga'u immoo isaan nama 15 bakka takka galanii jechuudha. Faamilii warra soddaatiidhaanii bakka takka nyaanni isaanii bakka takka yaani hirriba bichaadhaaf jechuudha gara deemanii akkuma viidiyoo irratti arge kana dhugaan isiniin jira. Gaafa rattamnee waa hunda sirreessine baazawee hindii wajjin dalagaa ture yeroo sanitti isi mana haadha daladii an ilma biran dalaga yaani nyaanni walumatti waa hunda waluma qarqaara dalannaa jechuudha. Dhugaan isiniin jira gaafa dalannee geessinee deemnee shaaworii seennee boqonnaa sa'aat akka fudhakkaa akkas fudhannee deebinu meeshaa mana hoteelaati jechuudha. Dhugaan isiniin jira baay'ee takka jechuudha bakka baay'ee takka namatti dhagahamaa namatti ulfaata ilmi namaa kun gaafa rakkatee arge malee rakkinni namaallee namaan beeku. Gaafa dhibamee arge malee dhibee namaallee namaan beeku jechuudha. Isaan takka jireenya isaanii keessatti rakkoo wanna jedhame wanni argan takka hin jiru. Kanaaf yaani ilmi namaa kun maal rakkatee namni kun rakkoo biyyaa bahee jedhanii wanti isaan yaadan takka hin jiru. Wama jireenya gaarii mana isaanii keessatti akka gaarii haala isaan ittiin jiran kana yookaan immoo haala dalagaa isaanii kana akka gaarii isaan bira yookaan jaalannee hojii isaanii jaalannee bira taa'aa jirru isaanitti fakkaata garuu immoo nuti kaayyoo keenyaa fi haala jireenya biyya keenyaa laallee waa hunda obsine jechuudha. Yeroo ammaa kana fa'a dhugaan isiniin jira osoo dhakaallee namatti baachisanii inuma baannaa jechuudha. Maaliif haalli biyya hedduu takka nama jibbisiisa hedduu nama sodaachisa. Kaasitti akkanatti aarsaa kafalanii halkanii guyyaa hirriba dhabanii lunni namaa buuqqachaa'ee osoo karaan marga manni arabdoota kun odoo ka marga qabuuti nuti karaa keessa baasaa jechuudha. Kagina makaanirraa osoo daqiiqa muraasaaf hin boqatin haga yeroo boqonnaa keenyaa sun deebi'ee kifilitti deebinutti jechuudha. Tarii ka boqonnaa sanillee hin qabne hedduutu jira. እና obboleewwan tiyyaa baay'ee takka ulfaatti baay'ee takka namatti dhagahama haala jireenya biyyaa akkanattuu dalaganii akkanatti aarsaa hedduu kafalanii gaafa umurii keellee fixattee sammuun keellee biizii ta'ee bakka hunda keellee fixee dhibee taatee gaafa ati akkanatti aarsaa kana hunda kafaltee maatii kee rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa baaftee ofii keetii mataa keetiitti deebitee gaafa mataa keetii daladdullee rakkinni maatiidhaa si biraan hafuu tarii barataa namni hunduu jechuudha. Gaafa rakkate namni hunduu si dubbisaa nuti ijoolleen biyya namaa keessa jiru namni haga kennaa dhibeellee dhuffatee
rakkoolee dhuffatee waa hunda danda'u ni jira jedhee yaadu dhugaan isin jira ijoolleen biyya namaa kana keessa jirtu baay'ee takka obsa qabeettiidha. Gaafa irra tarii gaafa dadhabdee humna isiitii ol ta'e malee dadhabbii ofiillee dhukkubbii ofiillee waan keessa jirtus baaftee hin himattu jechuudha. Gaafa humna ofiitii ol ta'e garaa ofii keessatti nyaattee waa hundaa obsite gaafa dadhabamee fuul ta'e itti guute gaafa isiin hafuura baafatte na dhukkubaa ofiillee rakkina keessa jirullee namatti himattu jechuudha. Dhugaan isin jedha hiriyyama taanee hiriyyaa hundi keenya hiriyyaa qabna. Hiriyyama taanee nuti waan walitti hin himannetu jira. Mudannoo biyya namaa tana keessa waan nu mudate tarii wanta walitti hin himanne waa hedduu jiraachuu danda'a. Gaafa kana immoo aarsaa kana hunda kafaltee waa hunda taatee ta'aabdee biyyarraa yoo waa dalagattee abdii wayii qabaatte abdii sallaaltee dalagaan asiis dadhabbiin asiis dhukkubbiinis wanta kanamatti fakkaattu maaliifi har'aan tana kanatti dadhabee boru galee haraa baafadhaadhaa fi waa hedduu obsitee wanna hundaa of keessatti gadi liqimsiteeti ka aarsaa kafaltee daladdu jechuudha. Innaa kanarraan deebi'ee tarii karaa maatiidhaatiin tarii karaa amma seera haaraa baasanii magaalaa sirreessinaadhaaf ijoollee hedduu jira. Mana isaanii diiguudhaan waa hedduun kallattii hedduun qalbii namaa cabsaa jiran. Gaafa kana gaafa namni abdii kutatee bakka wanti hundi jechuudha haga gaaraa sitti fagaattee haga gaaraa sitti jabaattu gaafa achirraa waan abdatte dhabdee gaafa asii dalagaan haala kanaan si cinqee gaafa sanii jechuudha gaafa mataan kee ofiisi ta'ee obsallee dhabdee bakka tarakkoodhaa ta dhibeedhaa taatee odoo dhibamteerraallee dhibeerraa dandamasuu hin dandeenye jechuudha. Annaa obboleewwan tiyyaa waa hunda keessatti immoo obsuun barbaachisaadha. Rabbi obsa nuuf haa kennu. Waa hunda keessatti sabaruun barbaachisaadha. Rabbi sabarii nuuf haa kennu. Wanti hunduu ni darba. Wanni hin dabarre takka hin jiru. Caaltuu fayyaa qabaachuudha. Namni gaafa fayyaa qabaatee abdiis qaba. Gaafa fayyaa qabaatee bakka yaadallee gahuu danda'a. Afammaa ol na hidha. Subhaanallah. Bakka yaades gahuu danda'a jechuudha. Innaa kanaafuu obboleewwan tiyyaa waa hunda keessatti of jannattanii mataa keessan biisii of hin godhinaadha. Namni gaafa abdii dhabee gaafa karaarratti bahee namni gaafa kufee gaafa fayyaa ofii dhabee gaafa fayyaa qabdu abdii hundaa ni qabda. Dalagattee illee argachuu dandeetta. Bakka yaaddellee gahuu ni dandeetta jechuudha.